Ashamaa harka fuudhee akkam jirtu nagaa keessanii anis baay'ee nagaa kooti isinis immoo akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'allee immoo maaliif ijoollee shamarraniitiif yaadan tokko wanta dhaamuuf hin qaba. Yoo akkasuma ijoollee dhiiratiifis jechuudha. Waamuma obboleettii keenya Saamoonaa maskootirraa of darbitee lubbuu ishee dhabde kanarraa ka'ee namoota hundaafuu akka fakkeenya ta'utti ijoollee shamarraniitiif baay'ee yaada tokko tokko wanti dhaamuuf qaba. Viidiyoo kaleessa gadhiise irratti illee waan kana dubbadheen ture waan mallee deddeebi'ee ijoollee shamarraniitiif wanti dhaamu jira. Maaliif jennaan nuti gowwoomuu qabnu. Ishiin fakkeenya isiniif haa taatu kana feef jechuudha. Maaliif jennaan kan xaarrattee kan qabeenya ofiishiitiif hajjee waa hunda godhatte sanuyyuu dhabdee jechuudha. Gattee biraa deemte deebiite immoo maatii ofii hin dhabde. Deebii hiriyoota ishii kan jaallatan kan ishiin jaallattu hunda isaanii hin dhabde. Yoo nuti akkana ta'uu hin qabnu waan fedhee yoo ta'e jechuudha obsa godhachuu qabna. Kanaaf rabbiin immoo obsa namaa kennu yoo gisee saniif immoo waa tokko itti dhagahamuu danda'a. Dhugaa qabdi gara tokkotti itti ilaalanii yoo jedhan baay'ee wanta baay'ee namatti ulfaatudha. Sirriidha waan kana nama baay'ee deebii nama sheexaanni nama bira taa'ee waan kana akkas godhillee namaan jedha baay'ee nama dogoggorsiisa. Isa kana ofirraa hubatanii rabbii ofii gisee hunda kadhaa gochuudha. Yoo itti fakkaate malee yoo saniif wanti kun sirriidha wanti kun maaliif akkas ta'a jettee aartee aarii keessa seentee akkas taate garuu akkas ta'uu hin qabu. Maaliif namni kamiyyuu hin dogoggora. Deebiit immoo warroonni dhiiratillee dhiifama. Hamma feete intala tokko yoo jaallatte dursii waan akkanaa kuni akkanatu jira wanta akkasii kuni ta'a ani baay'een si jaalladha si dhiisuu hin danda'u jettee ati jaalala kee yoo ibsitee fi dubartiin baay'ee garaa laafti. Duraayyuu qalbiin dubartii akkuma harma ishii irraa jedhanii miti maaksii Oromoo yoo mammaaktu jechuudha. Kanaaf dubartiin baay'ee garaa laaftudha garaa laafti. Kanaaf isin immoo warri dhiiraa wanta tokko dursitanii intala tokko yoo jaallattani wanti kun waan akkanaati ani garuu baay'een si jaalladhaa si dhiisuu hin danda'u wanti kun akkana jettanii yoo beeksistanii rakkoon qabu tarii isin jaallachuu dandeessi. Isin jaallatte dhugaadha isin jaallatte taanan wanta saniif baaftanii yoo itti himtan isin jaallachuu dandeessi jechuudha. Yoo jaalala dhugaatiif wal jaallattan jechuudha. Yoo tarii isin lakkii waan kan ta'u jettee saguma sanii kan biraa intalli biraatis bareedduun jirti. Waa ishuma qofa taate maali kan bareedduu baay'eetu jira. Garuu dhiifamallee irraa ta'ati. Warri dhiiraatis waan akkanaa kana hin godhina. Warroonni garuu wanni isin hunda keessanii miti kanan jechaa jiru warroota waan akkasii kana raawwateedha. Amma garuu mucaan sun baay'ee itti dhagahama yookaan immoo osoo waan kanaayyuu itti himuu baadhee jechuu jira. Deebii baay'ee waan jaallatuuf immoo isattuu baay'eetu itti dhagahama jechuudha. Tarii amma namoonni akka waan inni darbee ajjeeseefaatti ilaalan jechuudha garuu baay'ee ulfaataadha. Inni muufachiisee muufii isaatiin akkas taate yoo jedhan akka waan tariitii isatti illee wanti dhagahamu akka waan ofii lubbuu baaseetitti ilaala. Kanaaf maatii ishii hundumaafuu firoottan hiriyoota ishii hundaafuyyuu rabbiin jajjabina haa kennuufi jenna. Namni lubbuu ofii baasee garuu karaa rabbiittillee akka rabbiin jedhuttillee yani natti fakkaatu. Kanaaf immoo lubbuu teechan akka laayitti hin baasinaa yoo aartanillee ofumarraa sheexaan toobadhaati. Toobaa deebi'aatuma ofirraa dhiisaa yoo aartanillee malee lubbuu keessan akka qalliitti hin baasinaa isiniin jedha. Warroonni dhiiraa immoo sirriidha ijoolleen shamarraniitillee akkuma kana namoota baay'ee jaallatte. Kan ijoolleen korooreksii faadhudduu hin feetu miidiyaa kanarratti wanta deemaa ture jechuudha. Jaalalti takka nama seentee taanaan dhalaas ta'ee dhiiras ta'ee jaalalarraa bakka namni sirriitti dhugaadhaan jechuun namni jaalala hin beekne hin jiru. Dhugaadhaan sirriitti jaalalli kan itti dhaga'amu yoo ati onnee guutuu jaallatte umrii kee guutuyyuu waan san dhiisuu hin dandeessu jechuudha. Amma feete osoo taate bakka feete osoo deemte namicha kan nan dhiisa osoo jette ijoollee shamarraniitis jaallate taanaan dhiisuu hin dandeessu. Deebi'eeti akkasuma immoo ijoolleen dhiiratis tokko jaallatan taanaan dhiisuu hin danda'ani. Maaliif lubbuu isaatu itti baha malee dhiirri tokko jaallate taanaan shamarra tokko dhiisuu hin danda'u jechuudha. Mee diraamaa
tokko dirama kiyyoo kan dhiyeenya kana ani poostii isinii gochaa ture san jala laaluu dandeessu waa'ee seenaanii fi meelaalaa tokko seenaan guddaadha garuu guddaan yeroo duraatii fi diramaa dheebuu namoonni hordofaa turtan baay'ee intala tokko jaallachaa ture duraanis akkuma kana immoo intalli sun akkuma ammas meelaalaa kana kan biraa jaallatte isa dhiiste jechuudha inni bakka baay'ee tokko cinqamee akka bakka baay'ee cinqamaa ture jechuudha hanga sammuun isaa baay'ee tokko dhiphatutti deeme kanaaf ijoolleen dhiiratis akkuma sanii yoo namni dhalatee xiqqoo ishee guddatee jedhee namni jaalalaa wallaalee hin jira yaadu namoonni kamiyyuu namni jaalala hin beekne hin jiru garuu immoo nama tokko jaallate taanaan umrii kee guutuu osoo nan dhiisa jettee nama san dhiisuu hin dandeessu akkasuma shamarranis warra dhiiratis jechuudha kanaaf jaalala dhugaa waliif qabaadhaa dhugaa jirtu walitti himaa wal jaalladhaa waan akkasii duuba waan of dhossitanii waan akkanaati jettanii of fuuldura waan gaarii waan akkanaati jettanii itti himinaa yoo qabeenya illee qabaattan yoo hin qabaanne ta'e illee ani waan akkanaati yoo qabaattan illee ani waan akkanaati wanta boru dhagahamuu danda'u jechuudha anuma fakkeenya waan akkanaan qabaa makiinaan qabaa manni kiyya fooqii haga kanaati osoo hin jedhee nama tokko sobee nama saniin booddee walitti dabalamee aruusaa godhadhee yoo walitti dabalame ta'e wanti sun boru yoo dhabame hangam namni sun hammamnatti muufii godhata kanaaf wal sobuurra dhugaa jirtu walitti himnee wal jaallachuu wayyaa qabeenya sun yoo ta'e eega namni tokko jaalalli jiraate eega wal jaallatanii waliin hojjetanii qabeenya illee argachuu hin danda'anii kun faayidaan qabu qabeenyi hin badasi akkuma qabeenyi fixeensa ganamaati jedhame suni amma fedhillee qabeenya tokko osoo qabaatte dhumuus hin danda'a kanaaf wanta jiru dhugaa walitti himtanii kaatanii wal jaallachuun baay'ee gaariidha yoo haadha manaa dura qabaatee intala kun akka malee jaallatee dhiisuu hin dandeenyellee rakkoon qabu intala san ani akka malee si jaalladhe ani waan akkanaati duraan illee haadha manaa tokkoon qabaa jettanii wal amansiisuu hin dandeessan dursa jechuudha waan kanatti hin seeniin jechuudha inni kun amma baay'ee keessayyuu wanti kan micayyoo kana baay'ee tokko baay'ee namatti dhaga'ama maaliif jennaani aruusaa ishii godhachuudha qophiin maatiin ishii firri ishii achirratti argamuudhaaf warroonni baay'ee tokko gammachuu qabaatanii garuu immoo hanga kana lubbuu ishii dabarsitee haga kana isaan baay'ee tokko amma itti dhaga'ama umurii isaanii guutuu waan akkasii jedhan bakka yaadan akka malee hin cinqamanii kanaaf keessayyuu immoo ofis dhabdee maatii ofiitis dhabdee maatiin ishiitis akka malee garuu obsan godhatu isaan maatiin ishiin aruusaa godhattee yommuu okaadeessee ilmoo ishee argina jechuu danda'anii keessayyuu immoo intala hangafaa yoo taate keessayyuu baay'ee tokko jechuudha yoo amma dura kan ijoollee heerumsiisanii yookaan immoo ilma fuusisanii argatanillee ta'e yookaan amma fedhes ta'u bakka saniin bu'u kanaaf ijoolleen shamarranii keenya andirraa wanti isinii dhaamu hin dogoggorinaa dhiirris immoo waan kana hin dalaginaa immoo wanti kun yoo kan immoo isiniif ta'u ta'e fakkeenya isinii haa ta'u lamuu waan akkanaatitti hin deebiinaa ijoolleen shamarranii kan biyya namaa keessa jirtan kan biyya keessa jirtan ijoolleen dhiiratis waan akkasii kana hin dalagina wanta jiru hundumaa ifaan ifa walitti himaati waan kanatti taraan isiniin jedha viidiyoon kiyya har'aa asumarratti dhaabata yeroo biraa viidiyoo biraattiin walitti deebina warroonni maatii kootti dabalamuu barbaadan kootta maatii kootti dabalamaa isiniin jecha warroonni immoo maatii koo taatanii hanga ammaa samara akka gaarii jirta jabaadhuu viidiyoon kee chaanaalli kee baay'ee namatti tola jabaadhutti fuufinaan jettanii koomantiidhaan na jajjabeessaa jirtan guddaa galatooma koomantii keessan guyyaa guyyaadhaan nan dubbisa hinuman laalaa jira argaan jira yaada keessan hundumaa jechuudha baay'ee namatti tola baay'ee hamilee namatti kenna galatooma irra deddeebi'ee isinii jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa naataa nagaa keessanaaf jiraadha rabbi si wajjin haa ta'u bakka jirtanitti biyya namaa keessa kan jirtanis kan biyya keessa jirtanis hunduma keessanuu rabbiin isin wajjin haa ta'u isiniin jecha nagaa keessanaaf jiraadha nagaa naataa